kana 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 warra video irratti waraabama Oromoo laa dhaggeeffadha. Isii kana hadda footoo irratti waraabamu namicha kana warra footoo irratti waraabamu bakka jarri kuni kabajaa waamni irra dhiyaachuu didanii obboleettii keenya rabbi irraa jaallatu isii 33 qofa dhiyaatte isiin lakki ani nyaanne mubaarik akkasi jettee jaarsummaa dubbanne irraa fuunerra nu ilma Oromoo balleessuuf hin deemnu obboleettii keenya bareedduu koo ati galatoom ulfaadhu baga dhiyaatte amante baga dhiyaatte waa hunda nuufitte galatoomi rabbi dhuguma yoo abba manaan qabanne bultii gaarii siif kennu yoo shamarran abba manaan dhabdanii immoo gatamla tasa dhabdanii ansinii jira waa tokko lapheen baatina anatu walitti qabee isin fuudha kanaaf waa tokko lapheen baatina bashannanaa yintina jenna. Eshi next Aisha. Waalaikum assalam nyaatam tumatis. La ni nyaatam ne waan biraa sitti matu dhufe malee. Mubiani tumma. Rasiidii ka sheekota gaaf duraa sanii birrii har'a galchee fi ture akkitti erguun qabu akkamitti ergara naamantanii garuu erge yoo jedhe. Ilaalee turkii kun kan dadhabe man. Nan jira. Injirta bar sagaleen kee injira Mubaarak injirta. Aisha. Aisha kana illee fooloo godhii baradhuun wallahi Liibiyaa keessatti hoggaa lama gara lama turte. Nabsa galee ta'ee fi maallaqa irraa kafalee baase wal baradhuun dubbataa haadha immoo haadha miskiinaa taate ijoollee shammoo ja'an baase Liibiyaa keessa. Intala kana qofatiyyuu qabrii sii boriiti jechuudha. Argitanii Aisha kana fooloo godhaa rabbii jalaatti ijoollee. Aisha kana Liibiyaa keessaa baaftanii jennaan Oromootu Liibiyaa keessaa na baase jettee haga hadhaa jechuudha. Gargaarsa jedhame hundarratti argamu jedhe. Eenyuun jibbataa baase. Maanni hoottaa? Walii taran kennaa biqoy. Leebochi. Ijibbataa kottoo seerii dhiifamaa wajjin. Dhageessanii namni tokko mana kanaa nama tokko baasuu hin dandeessan. Bilookii godhanii yaa rabbi qoy nama bilookii godhe ilaala. Irra kutee hin baasinaa dhattanii bilookiidha. Ana baasa. Nan laala nama bilookii godhe. Bilookii nama godhe laala yoo bilookii godhan. Ijibbataa. Ijibbataa. Bilookii keessa hin jiru. Qoy ennaa galchaa. Okay, bilookii keessa qoy mooditaran kennaafi. Gara keenya yoo bakka biraatti xiqqoo ijibbataa wal tuttuqanii jiraattanii amma inni ana wajjin dalagaa jira waan ta'eefi warri mooditara mana kanaa nama mana koo dhufetti na jalaan bu'inaa abbaa barbaaddan yoo taatan yoo qiimii walirraa qabaattan deemaa qiimii keessan bakka biraatti anaaf inni kan wal malee teessine dhimma gandummaa yookiin dhimma waa biraatu hin taane dhimma shamarran hattuu irraa hate baasuu irratti walii malee teessine gatii ta'eef nama mana koo jiru namni bilookee yoo abbaa koo taate mooditaran sirraa fuudha obboleessummaas na wajjin hin qabdu. Dhugaan sitti hima. Mubaarak namoonni baay'een dhugama waan dubbadhuu fi yeroo baay'een dhugaa sitti hima Mubaarak dhugaa dubbadha. Mooditara sii kenna. Dhugaa waan dubbadhuuf dhugarratti hin cicha yoomiyyuu beektaa. Kanaaf ammoo namoonni dhugaa hin jaalatan. Mubaarak waan dhugaa dubbatuuf hin jaalatan jechuudha. Dhugaa sitti hima. Kanaafuu dhugaan amma dhugaan argattee jirti dhugaan bakka argattee jirti bakka itti goona. Kanaafuu namoonni biraa gubachuu hin dandeettan jechuudha. Warroonni addala jirtan karakkattanii jirtan hundinuuyyuu Mubaarakii fa'anii kana booda walii mallatteessinee jirraa irratti dalaynaa jechuudha. Sa'aatii qabnu irratti fayyadamnee irratti isinii dalayna. Kunoo jibbataa aangoo guutuu nama galchuullee ni dandeessa nama buusuullee ni dandeessa aangoo guutuu sii kenneen jira. Nam tokko si bilookuu hin danda'u bari. Si buusuu danda'ani malee si bilookuu hin danda'anu. Galatoomii Mubaarak. Nu anaaf sii kan nu walii mallatteessine shamarran Oromoos ta'e kabiraas ta'e dhufee nutti boo'ee himata taanaan kutaa barbaade yoo ta'e gadhiyeessinee maallaqa inni nyaate funyaan qabne deebisisuu malee waan biraa nama haman nan jenne ganda nama arrabsi nan jenne dhumeera. Haadillaati yeroo hundaan argamtu garuu mooditara sii kenneera yeroo hundaan wajjin hojjettoo ta'e atis mallattoo keessa galteetta
Odeetara sii kenneera. Amma sa'aatii gubaa jirra. Aisha waan tokko sitti moo hin dagadhe. Nalageettaa barsaasitti sagaleen kee ciccitana fakkaate. Neetworkii keetii akkanaa gootu waan itti illee nageenye quraan jennaan jira antinaa wayii kan sheekolii guguddaadhaan dhaabatee sheetamaam namoota ati beektu. Jaallattootaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtanu namoota ijoollee shamarranii biyya Arabaa keessa jiranu yeroo hedduu maallaqa jaraa maqaa hawaalaatiin nyaatamuudhaan shamarran kun namatti matan dhabanii qeesiitti baqannaanis qeesiin tokko Dubaayitti irraa nyaate. Sheekii akkanaatti baqannaanis sheekiin kunis 100 nyaate. Bakka dhaqan dhabanii nama amanan dhabanii dhama haa jiru. Kanaaf shamarran birrii 50 haga birrii 350tti nyaataman hedduu jiru gatii ta'eef hundi keenya iyyuu waliin taanee haa hojjennu jedhee waamicha an waame irratti obboleessi keenya ijibbataa qabsoo an si waliin hojjedha waan kana irratti shamarran keenya nyaatamuu hin qabdu. Anis shamarran maqaa hawaalaatiin nyaatamtu warra nyaatu saaxiluudhaaf si waliin nan hojjedha jennee walii mallatteessinee jirra. Obboleewwan kiyya asirratti argamtan obboleessa keenya ijibbataa yeroo mana bane achitti argamtanii himanna keessan himattanii haqaan kan wal janajjanuu hin qabne kan maal hin qabne maqaa hawaalaatiin qofa maallaqa kiyya biyyatti naa ergi jettee nyaatamte taanaan balballi keenya siif banaadha. Sa'aatii 24 isin tajaajiluudha. Hojii keenyatti deebinee jirra. Namoonni na jaallattan na kabajan hojii kanatti na beektan obboleessa keenya ijibbataa hojii kanatti yeroo galu illee waadaa nuu galee gandaan lagaan otoon qoodin shamarran kamiyyuu dhuftee boossee maallaqa himattee ragaa guutuu of hirkaa qabdu keessummeessuudhaaf waadaa walii galle jirra. Galatooma. Galatoomii akkasuma obboleessa keenya Mubaarak anis akkuma ati jette waadaa parsantiin 100 irratti mallattoo kana walii gallee jirra. Sa'aatii qabu kamiyyuu keessatti waan kana an haqa barbaada. Namni takkayyuu haqarraa duubatti na deebisuu hin danda'u. Kana durallee haqarraa dhiibee eenyuun na deebisuu hin dandeenye. Dhugaa qulqullitti saniin deema. Rabbillee nama sodaadhu. Akkasuma ammoo dhara namarratti gaggeeffamtee ijoollee teenya saamicha irratti gaggeeffame kanaan si wajjin dalaguudhaaf afaan kiyyarallee akka dhagahamuun barbaachisutti parsantii 100 waadaa walii seennee walii mallatteessinee jirra. Uummanni keenya bal'aan azala jirtanis akka asumaan nu hubattan kabajaadhaan isin gaafachuu barbaada. Galatoomaa warri iyyata qabdan dhuftanii nu biratti iyyachuu Mubaarak gara kiyyaatti dabarsee waan jiru yeroo taayimii qabu akka irratti hojjennu asumaan isin beeksisuu barbaada. Galatoomaa isin jedha.